Anumti kun eenyu? Ani eenyudha? Eenyummaa gosa dhugaan wal argeera. Ittiin jiraachaa jira. Jedhii deddeebisee of gaafadhu. Of beekuu, eenyummaa ofii beekuu, amala ofii beekuu, humna, dandeettii, ga'umsa keessa ofii jiru hubachuu danda'u, kaayyoo fi galma ofii adda baasanii beekuu. Ati eenyu? Mee eenyu ati? Sirriitti of beektaa? Namoonni baay'een eenyummaa isaanii hin beekan. Eenyummaa uumamaa ofiin uumuuf ifaajjii guddaa taasisu. Maatii, fira, mana barnootaa, naannoo keessatti dhalatanii guddatanii fi hiriyaadhaan eenyummaan uumamanis lakkoofsa hin qaban. Ta'us milkaa'uu miti. Eenyummaa namoonni siif bocan hin jajamu. Eenyummaa kee dhugaa beeksistee tuffatamuu siif godhu. Atis uumu. Eenyummaa nama kamiyyuu uffachuu hin dandeessu. Inni yookaan isheen nama akkasiiti jechuun eenyummaan tilmaamamaa siif uumameera ta'uu danda'a. Kun dogoggora tokko. Dogoggora guddaan garuu eenyummaa sobaa sana keessa jiraachuuf yaalii taasisuu kenna. Of ta'uu dhabuun haala kanaan uumamus dhukkuba guddaadha. Matumaa yaada namootaa eeguuf jettee eenyummaa sammuun keetti namanni keessa hin jiraatin. Eenyummaa kee madaaltee sirrummaa kee erga mirkaneeffatteen booda tilmaama namoonni waa'ee kee kennaniif bakka hin kennu. Mataa namootaa keessaa bu'ii ofii kee keessa jiraatu. Yaadaa fi gorsa namoonni siif kennan fudhachuun gaariidha. Ta'us namoota eenyummaatii keessa jiraachuu qabdu siif bocuu barbaadaniif of hin eeyyamu. Eenyummaa kee isa fudhattee uumamte isa ittiin kaayyoo kee milkeessituun socho'i. Ofii keef akka ofii keetti yaadi.